bakka wayyaan illee qilleensummaan fuudhee waan ta'eef itti fakkaata. Afaan Oromoo kunis akkanumatti waan namni asiin ga'e itti fakkaata. Oromiyaan tunis takka xaddeetti gamaa gamanaa nyaatan tuni lafumatti waan dhuftee fi harruma kaadreen waan jaaree itti fakkaata. No. Waggaa 50 itti buqqaane itti cabne itti dhumne akka finne akka yaadattaniif. Filannoo kana filannoo Baqqalaa fi jidduu Jawaar Mararaa jidduutti miti. Filannoon kun kaayyoo kumaatamaan itti wareeyne. Kumaatamaan manneen hidhaa keessatti itti kola'e. Itti gudeedan. Kumaatamaan baqqatee bishaan keessatti itti dhume. Bakka takkatti kan ittiin ceesifnu malee akka gariin itti fakkaatutti yeroo itti qoosaatii miti. Ijoollee taphaa simbiraa lubbuu jedhan. Nuuf filannoon kun ka amaanaa abboota keenya, hiriyoota keenya asitti sabbata keessa nu biraa fixanii tarkaanfii takka bakka hin geenyu guututti tarkaanfii takka gara fuuloon duraa itti ceesifnu jechuudha. Kana akka yaadattaniif don't ever forget. Biyya kana keessatti waan nuti taane, biyya kana keessatti waan Oromoon ta'e bineensi hin taane. Bineensi hin taane ilma namaatiif. Dhaamsi ani isiniifis qabu. Qeerroo keenyaafis, miseensota keenyaafis, qabsaa'otaafis qabu. Waan haaraa uumaan jiru. Lubbuun teenyas, xaariin keenyas kan abboota keenyatiin hoggaa ol bira qabamuun baay'ee xiqqaadha. Kanaaf xurreen irra jirru, karaan dhiigaan taraarame lafee abboota keenyatiin lafarra kaa'ame waan ta'eef filannoo kanas filannoo akka taphaatiitti ittiin ilaalamu akka hin taane hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf filannoo kanatti hin seenna. Filannoo kanatti akkamitti seenna? Hirbuu uummata nu biraa kufee bakkaan ga'uudhaaf. Waadaa hiriyoota keenya jaallan keenya qaamaa irratanii nu keessa jiranii homaa godhuuf hin dandeenyu garuu kan hin cabe lafatti miti akka jedhanii isaan at least nagaa rafaniif. Kanaaf qophii godhaa jirra. Qophii godhaa jirru duula eegallee jirra. Waan gooneef sababa qabna. Fakkeessaan isaan faranjitti fakkeessan. Warri Islaamaa maal jabee adurreen hajjii dhayiteef eeggeesii akkas gochuun dhiiftudha. Jarri kunis dimokiraasii waan jedhaniif haa mul'ifataniif duula goone akkuma yaannetti duula torban lamaatiin amalli isaanii as deebi'aa jira. Nuyi garuu karuma kaleessa abboonni keenya irra deeman deemna. Tokko Oromummaatti amanna. Lama tokkummaa qabsaa'otaati irratti hojjanna. Sadaffaa beekumsa qannuu fi muuxannoo qabsootanaa ta biyyoota biraa walitti finnee tarsiimoodhaan masakamna. Afraffaa naamusa cimaadhaan sochoona. Naamusa qabsootiin. Kanaaf bakka amma jirrurraa kaane akka isaan wacanii miti waan tokkoon isinitti himu. Jaarmeeneen Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootti amanan. Ummanni kun biyya kana keessatti dhugaa qaba. Dhugaa kamnammoo dhiiga isaatiin asiin gahate gara fuulduras mootummaa isaa malu jaarrachuu qaba warra jedhu wajjin wal taane gamtaa kan jaamu uumne xumurree jirraa jechuu. Ilma namaatiif. Bilisummaa Oromoo, Koongiresiin Federaalawaa Oromoo, Paartiin Biyyoolessa Oromoo finnee jirraa akka jarattiin odeessituu miti dheengadda soliin turre. Warri sirna naftanyaa ol deebisuu barbaadu birrii biliyoona walitti guuraa jira. Kaadree ofiittiin haa sossobdu malee qabsaa'ota Oromoo chirichaaroon hin bitattu kana siniif mirkaneessa jechuudha. Gorsii fi dhaamsi ani deeggartootaa fi paartii warra biyya bulchuuf qabu. Qabeenya guddaa qabdan. Naggaadee doorsiftanii miseensarraa guurtanii mootummaarraa hattanii biyya alaatii maqaa keenyaan liqeeffattanii qabdan. San isiniif rabbitti wal gaafata qabeenya qabdaniin hanga dandeessan
nama bitadha rakkoo irraa hin qabnu. Caasaa mootummaa qeerroo wayyaanee irraa ari'ee harka isin kaa'e isin harka jira. Odoo haqallee ta'uu baatanii itti fayyadamaa sunillee nu yaachiftu jennaan. Miidiyaa mootummaatii fi warra alagaa isin wajjin jiru wajjin maqaa halkanii guyyaa nu balleessitanii itti jabaadha. Maqaan keenya onnee uummata keenya keessa jira hin sodaannu. Propagaandaa itti abuubaa jennaan. Warra Oromoo jibbu Oromiyaa diigee Itoophiyaa lumutti ijaaru wajjin qubee walitti kaayattanii nutti jirtanii gaa'ila gaarii isin yaa godhu itti jabaadhaa jennaan. Maallaqaan nu caalanii dhaaba mootummaa harkatti galfatanii hattuu fi booyyee jigii hammatanii filannootti haaseenanii yoo kanaan nu caalanii nu mo'atan lax jenneet mo'amnee harka kenninee akka mormituutti itti fufna. Wanni hin fudhatamne garuu wanni hin fudhatamne mootummaa harkaa qabna jedhanii miseensota keenya hidhuun aangoo harkaa qabna jedhanii hogganoota keenya ajjeesuuf doorsisuun waajjiroota keenya banuun never kun fudhatama hin qabu jennaan. Beeyta garaana nyaatanii mee waaqa isin uume sodaadha. Ummata Oromoo waggaa 50 irraa irraa haga Mallasaatitti mootummaa tan harkatti kaayatanii faranjii haga Chaayinaa Araba haga gurraachaa sadaqaa kadhatanii tumanii hidhanii ajjeesanii utuba deebisuu dadhabani. Warri kaleessa wayyaanee jalaa ba'e kun ajjeechaan sodaachisuun utuba deebisuu danda'a. Waan tokkon sodaatina. Never doubt ummata Oromoo. Ummata Oromoo dhibbaa itti amanan. Ummata dhugaa qabu akka ta'e. Ummata tokkummaa cimaa qabu akka ta'e. Shufuroon gandaaf amantiin fiffiidu. Gabaan Oromoo isinitti himu. Itti himaa warra of wallaalee kanatti. Gabaan Oromoo jaldaabni Oromiyaa liishoon isaa dhiiga qabsaa'otaatiin tolfame. Girgiddaan isaa muyni isaa lafee goototaatiin dhaabame. Abadan jumlaa malee chirichaaroo hin biqiltu kana itti himaa. Nunidhaan jechuufi miti. Waajjira keenya cufan jechuufi miti. Nun ajjeesan jechuufi miti. Moojii warra amata dhibba nugusa ta'uu barbaaduu malee nuti du'uufis hidhamuufis dhabamsiifamuufis qophii qabsaa'ota nuti. Qabsaa'aan Oromoo bolola aangoo hin qabu bolola bilisummaa malee. Bilisummaa uummata isaa malee. Dhugaa uummata isaa malee. Tarsiimoo qabna. Tokko yoo hidhan kumaatama itti hiriirsina. Tokko yoo ajjeesan kasan daranii jala itti ol baafna. Abadan waan takka beekuu qaban. Ji'a as deemu filannoo as deemu kanarratti jaalatanii jibbanii wixxifatanii ka danda'an nu keessaa ajjeesanii hidhanii ummanni Oromoof Oromiyaa akka isin argu kanatti hin arga. Mootummaa isaa ta'u inuma filata bakka inuma filata. Kanammoo dhaatu hin goonu beeytu wal beeyna bar wal beeyna.
amma isaan maal yaadan beektu miseensa miliyoona 7 qabnaa jedhan 70 kenna caalaa onneef dhugaa qaba. Dolara biliyoona qabnaa Arabaaf Chaayina faranjiin nutti kennanii jedhan midhaan qunnaa takka gabaree kennati caalaa hin sodaatina. Waggaa lamaan biyya kana galle kana jala deddeemnee waggaa siree jalatti qabnu ciraan siree birallee ijaaraa turre beeki. Isinitti himu biyya tana qabalee irraa haga federaalaatti qabsaa'ota Oromoo jaarree jirra hin sodaatina hin shakkina. Nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan yoo manni dhagayeef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti. Dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma. Wanni an dhaamu isinitti wanni nama hundaa biyya kanaaf ta'u wanni nama hundaaf ta'u nama hidhuu dhiisa. Naman doorsisinaa nu sodaan qaatanu keessaa bade onnee hin qabnu diilolloofne nu. Ajjeesuuf illee rakkitina uummanni kun akka cirrachaati hin dhumu jala wal horaa jira. Gandaan qoqqonneettanii irraa hin deemina ganda hundattuu isuma saamaa jirtanii saamamaa akka jiru hin beeka hattuuf sagalee hin kennu kana beekadhaa. Wanni nu hundi tuuf qopheessuu qabnu homaa akkanuma wixwixi jetti malee filannoon hin godhama. Filannoo kanarratti wal falmina wal dorgomna Oromiyaattis Itoophiyaattis mootummaan hin filama. Filannaan godhamu wama lama Oromiyaa keessatti warra Oromummaatti amanu